Kan jaallatamtan hordoftoota Multi Skill Media akkasuma hordoftoonni haaraa dhufaa jirtan subscribe share gochuudhaan nu waliin kan jirtan hundi keessan nagaan ko bakka jirtanitti na qaqqabu. Leenjii konkolaachisummaa keessatti mallattoolee qarqara daandii idil addunyaa yookiin immoo internationally kanneen biyya keessaa fi biyya alaa kanneen akka biyyoota Arabaa, biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa keessatti tajaajilan waliin eegallee turre jechuudha. Egaan paartii tokkoffaa keessatti mallattoolee seera kabachiisan yookiin immoo kanneen nama adabsiisuu danda'an akkasuma yoo dogongorrellee kan nu qaxxaasisan ilaallee turre jechuudha. Afaan Ingiliffaan, Amaariffaan, Oromiffaan wal keessa fuunee haasaa turre egaan har'a immoo kan nuti waliin ilaallu mallattoolee of eeggannooti jechuudha. Mallattoolee of eeggannoo qarqara daandiitti milikkitoota jiran kan nuti wajjin ilaallu ta'a. Keessumaa biyyoota Arabaa kanneen jirtan leenjii fudhachaa kan jirtan konkolaachisaa kan jirtan inni kun isiniif akka carraa guddaati jedhee yeroo darbee isinitti himeen jira. Har'as na hordofaa, subscribe goone yoo ta'e subscribe share godhaa. Multi Skill Media gargaaraa, waliin barannaa, waliin barsiifnaan ergaa kootii na hordofaa. Guyyaarraa warning sign kan jedhudha. Warning sign jechuun mallattoolee of eeggannooti. Mallattooleen of eeggannoo kun egaa bakka mijataa hin taanetti yookiin immoo bakka karbii yookiin bakka naanneffannaa akkasuma bakka daandiin dhiphaa ta'uu fi akkasuma iddoo of eeggannoon barbaachisu bakka baay'inni konkolaataa yookiin immoo tiraafikiin baay'atutti mallattoon kun egaa of eeggannoodhaaf kan ta'anidha. Akkasuma immoo bakka mallattoon yookiin immoo poolisiin tiraafikaa bira hin jirretti yookiin immoo to'annoon bakka hin danda'amnetti baadiyyaa keessatti akkasuma egaa of eeggannoodhaan konkolaachistoonni akka konkolaachisaniifidha egaa mallattoon kun kan tajaajilu. Kan egaa inni ilaalla jechuudha. Mallattoolee of eeggannoo jennaan jechuudha. Mallattoolee of eeggannoo warreen jedhaman egaa advanced or advanced warning sign kan jedhaman mallattoolee rog-sadee qabu. Qayyii yookiin immoo mallattoo diimaadhaan ቀይ ዙራቸው ቀይ የሆነ ሶስት ማዕዘን ሆኖ ውስጣቸው ላይ በጥቁር ወይ በምልክት ወይ በቀስት ወይ በጽሁፍ መልእክት የሚያስተላልፉ ምልክቶች ስዕሎች ናቸው። እነዚህ የጥንቃቄ ምልክቶች እንላቸዋለን። የጥንቃቄ ኦር የዋርኒንግ ሳይን እንላለን። ኢሳን ኩን ጋ rog-sadeedha. Rog-sadee keessatti immoo mallattootu jira jechuudha. Mallattoon keessa rog-sadee sanaa jiru barreeffama ta'uu danda'a, milikkita yookiin immoo imeejii ta'uu danda'a yookiin immoo xiyya yookiin qastii ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kana egaa meesa jalqabaa kana ilaala. Traffic signals ahead. Traffic signals ahead jechuun isaa fuuldura kee mallattoon tiraafikii jira. Mallattoo tirafikaatti dhiyaachaa jirta jechuudha. ፊት ለፊት የትራፊክ ላይት ወይ ደግሞ የትራፊክ ማብራት ስላለ ተጠንቅቀ እሱን አይተ ቀይ ካበራ ቆመ፣ አረንጓዴ ካበራ ቀስ ብለ እየጠበቅ ማለፍ ትችላለህ ብሎ መልእክት እስከሚያስተላልፍ ድረስ እሱን አይተ በሱ ኮንትሮል ሆነ መሄድ አለብህ ማለት ፈልጉ። ከናፊ ጋር እንኩን ጋር ማለቶን ማብራቲ ትራፊካ ፉንዱረኪ ጅራ ጀትይቹ ኦኬ itti aansuudhaan maal jedha asirratti stop sign ahead mallattoon dhaabbadhu jedhu fuuldura kee jira. Kana jechuun immoo lafa deemtonni qaxxaamurtoonni horiin yookiin immoo akkasuma wantoonni daandii qaxxaamuran yoo jiraatan fuuldura isaa mallattoon dhaabbadhuuti bitaa mirga ilaali darbi kan jedhu jira waan ta'eef fuuldura kee isatu jira jedha jechuudha. Okay, kanaaf egaa mallattoo keessa mallattootu jira jechuudha. Kana sirriitti understand godhaa. Give way sign ahead kana jechuun immoo inni kunis akkasuma
fuuldura kee karaa dursa kenni kan jedhu si fuuldura jira. Dursa kennisiisi kan jedhu. Keessa amma fakkeenyaaf yoo ilaaltan mallattoon keessa jirtu kun sadee gadi garagaltee jirtudha. Ishiin kun paartii tokkoffaa keessatti ilaallee turre. Dhaabbadhuuti dursa kenni jetti jechuudha. Dursa kenni namootaaf warra karaa ce'aniif dursa kennisiisti jechuudha. Itti aansuudhaan round about a heat jechuun immoo maalidha? Bakka itti nuti daseetii yookiin immoo bakka nuti itti addabaabayii naannoonu fuuldura keenya jiraachuu isaallee kan nuti hintudha jechuudha. The other one is T intersection a heat kun immoo mallattoo T daandiin fuuldura kee jiru gara bitaa fi gara mirgaatti kan gurudha malee ቀጥታ fuulduratti kan dabarsu miti jetti jechuudha. ስለዚህ ፊት ለፊት ያለ መንገድ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ብቻ የሚያዞር ነው እንጂ ቀጥታ ወደፊት የሚያስኬድ አይደለም ማለት ፈልጎ ነው። The other one is side road ahead ከነቹንማ ዳንዲ አት ዴማ ጅርቱ ከነራ fuuldura kee daandiin harka mirgaatti goru jira jechuudha. Daandiin harka mirgaatiin seen yookiin immoo magaalaa keessaas haa ta'uu keessa kan daandii keetti dhufu waan jiruuf maal gochuu qabna? We should be decrease our speed. Saffisa keenya hir'isnee deemsisuu qabna jechuudha. Fixinataችን ቀንሰን መንገዱን እስከምናገኝ ድረስ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርሴክሽን ኤሂድ jechuun immoo daandii kallattii arfan walitti dhufan bitaanis mirgaanis fuuldurattis kan darbu intersekshinii jechuudha yookiin immoo bakka itti daandiiwwan kallattii arfanuun walitti dhufanii wal qixan argisiisti jechuudha mallattoon ida'uu kun. Ishi kan biraan asirratti staggered junction ahead kunis mallattoodhuma karaa bitaanis ta'e karaa mirgaatiin steepii garaagaraa irratti kanneen walitti dhufanii jiru jechuudha fuuldura keenya. Junction ahead you will merge with other traffic. Kana jechuun immoo ammas daandii nuti walitti dabalamu jira jechuudha. Garuu inni kun maalni straight miti aangilii irrattidha jechuudha. Aangiliin qaxxitaa kan dhufee seenu osoo hin taane akkuma keenya kallattii biraatiin dhufee kan nuti walitti daandii tokko fayyadamnudha jechuudha. Innis fuulduratti deema, nutis fuulduratti deema, garuu kallattii harka mirgaa keenyaan dhufa daandiin keenya tokko ta'a jechuudha. Kanaaf konkolaataan jaakshinii kanatti nu mudachuu danda'a jechuudha. Bakka nuti walitti dhufnu kanatti walitti kipha dhufuu waan dandeenyuuf saffisa keenya hir'isuu qabna jechuudha. Traffic merges from the left kun immoo karaa bitaati. Haaluma wal fakkaataa ta'e karaa bitaa dhufee nuti immoo straight dhufne walitti makamne gara harka bitaatti gorree kan deemnu ta'uu danda'a jechuudha. This is merge yennaan jechuudha. Bakka daandiin lama walitti dhufan. Two way traffic jechuun immoo kun immoo daandii abbaa tokko konkolaatota kallattii lamaan yookiin immoo directionii lamaan wal tajaajilamanitti dhufaa jechuudha. Daandiin nuti deemaa jiru kallattii lama ta'uu danda'a. Garuu fuuldura keenya immoo daandiin tokkichi yeroo murtaa'eef kallattii lamaan tajaajiluu danda'a jechuudha. Two-way traffic cross one-way road ahead. Daandii fuuldura keenya gara bitaattis gara mirgaattis kan qaxxaamuru ni jira jechuudha. Two-way traffic. Okay. Dual carriageways in this or two lanes join. Beware of oncoming traffic ahead. Kana jechuun immoo daandii kallattii abbaa lamaa kan ture maal ta'a bakka kanatti daandii tokkichatti bakka inni jijjiiramu jechuudha. Two way kallattii lama merge ta'ee tokkotti straight tokkotti yoo deebi'u jechuudha. Kanaaf asirratti mallattoo tiraafikiin jiraachuu danda'u yookiin konkolaatonni walitti baay'achuu danda'u kana booda saffisa keenya hir'isuu qabna jechuudha. Asirratti immoo curve in road to the right jedha. Kun immoo daandii keenya curvii mirgatti godha jechuudha. Curvii irratti yeroo hundumaa keessumaa konkolaataa siinoo warri ooftan curvii irrattidha yeroo baay'ee kan konkolaataan keessan garagalu. Maaliif ba'aan isin baattanii fi saffisni isin ittiin deemtan waliin madaalu jechuudha. Kanaaf
saffisa olaanaa irratti loodii guddaa baatanii saffisa olaanaatiin konkolaachisuun barbaachisaa miti jechuudha. Yeroo karvii irra geessan saffisa keessan hir'isuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf yeroo karvii irra geessan ba'aan isin baattan gara itti gore sanarra deebi'uu waan dadhabuuf maal ta'a konkolaataa keessan fudhatee kufuu danda'a jechuudha. Kanaaf keessumaa karvii irratti mirgatti isaa goru bitaatti isaa goru of eeggannoo guddaa barbaada jechuudha. Of eeggannoo guddaa barbaada. Karviin konkolaataa kamiifiyyuu of eeggannoo sirriidha jechuudha kan inni barbaadu. Kan biraan asittis karvii gara bitaatti goruudha. Taansee karvis or bendis in the road kun immoo daandii zigzaagiidha jechuudha. Zigzaagiidha. Karvii gara bitaattis mirgattis hin qabaata jechuudha. Right lane in this aid jedha. Kun immoo right lanes in this aid. Kun immoo daandiin keenya dhiphataa akka inni deemu jechuudha. Karaa mirgaa keenya dhiphataa akka inni deemudha kan argisiisu. Inni kun immoo road narrows on the right. Kun xiqqoo walitti dhiyaata. Haa ta'uyyuu malee inni kun daandii dhiphataa deemudha. Isheen garanaa kun immoo right lane in this aid. Kunis immoo konkolaataan biraa kallattii kanaan daandii dhiphaarra akka inni dhufudha. Asitti kan argisiisu. Isheen kun garuu daandii dhiphataa deemuusaa argisiisti karaa mirgaati. Isheen kun immoo karaa bitaa daandii dhiphataa deemuusaati jechuudha. Xiyyi gurraattiin asiin gurtee keessa seentu kun daandiin dhiphataa deemuusaati. Kun immoo karaa lachanuu bitaanis mirgaanis daandiin keenya dhiphataa deemaa jechuudha. Left hand lane crossed ahead jechuun left hand lane closed ahead. Kana jechuun daandiin inni bitaa fayyadamaa ture cufamee kallattii keetti akka inni gorudha jechuudha. Kunis kan inni argisiisu. Itti fufuudhaan right hand lane closed ahead daandiin lama fakkeenya wal bukkee fayyadamaa jirtu ta'e ishiin karaa mirgaa waan cufamteef ishee harka mirgaatti fayyadamuu qabachuudha. Inni kuni fuuldura kee kan jiru gaati kallattii kanarra jirtu ta'e daftee harka bitaa kee filachuu qabda. Akkasuma sararoonni daandii tokko lama sadii wal bukkee yeroo isaan kallattii tokkorra deeman kam cinaa lamaa yoo cufaman gara harka bitaatti goree akka inni deemudha jechuudha kan argisiisu. Diversion to oppose carriage ahead. Kunis gara bitaatti daandii jallatudha. Jallataa zigzaagii deemudha jechuudha. Daandiin kallattii kanarraa cufamee kana qaxxaamurtee daandii asii dhufaa jirutti akkati fayyadamtudha jechuudha kan inni mallattoon kun argisiisu. Kun immoo no through road jechuun daandiin kun akka hin deemsifnedha jechuudha. Walumaa galatti tufuufinsa hin qabu jechuudha. Isheen kun maal argisiisti? Daandiin kun tufuufinsa hin qabu. Kun immoo U-turn ahead. Akka ati U-turn ahead duubatti kan si deebisu daandiin jira jechuudha. Kan ofirra si deebisu daandiin jira. Amma asirratti duraan ilaallee turre kibbii ta'e diimaan kibbii ta'e U kana mallattoon kun deebi'uun hin danda'amu miti. Garuu kun daandiin ati ofirra deebi'uu dandeessu fuuldura kee jira jedhee nu hubachiisa jechuudha. Ammaan fagaannee yoo deemne iyyuu karaa dhufnetti deebi'uu dandeenya jechuudha. Step hill upward ahead. Kun immoo ምንድነው? ዳገት ፊት ለፊታችን አለው daandiin ol ba'u yookiin immoo daandiin akka tabbaa fuuldura keenya jira jechuudha. Kanaaf maarkii fayyadamnu boba'aa keenya isaan kana humna konkolaataa keenya illee maal gochuu qabna beeknee itti deemuu qabna jechuudha. Kun immoo asii gadee qulqullatu yeroo tokko aangilii illee hin kaa'u bakka kanatti 45 degrees 60 degrees 38 minaan jedhee aangilii reenoonni kaa'u jira. Kun immoo bakka asii gadeeti jechuudha. Kun immoo kallattiin namoonni irra darban fuuldura kee akka jiru jechuudha. Mallattoon namaa kun as keessa jirti. Kun immoo karaa barattoonni irra ce'an fuuldura kee jira. Kallattii saayikiliin ce'an fuuldura kee jira. Kallattii animaloonni yookiin immoo እንስሳቶች በሚያልፉበት መንገድ ፊት ለፊት አለ። የጉልበት ሰራተኞች ፊት ለፊት አሉ። ማክሲመም ሂድ ሮድ አት ሃዛርድ ሂድ kun immoo meetira furtuqaa 9 jedhee kan si gaafatu fuuldura kee jira. Kanaaf konkolaataa kee hojjaasaa beekuu qabda jechuudha.
Taanaalee heat kun immoo maalni taanaalii yookiis immoo maal jennee waamna lafa keessa kan deemu yeroo tokko boolla uranii tulluufaa keessa kan qaxxaamuru daandii yoo jiraate inni si fuuldura jira jechuu barbaade. Taanaan jennaani isaan kan gudgaadii jenna jechuudha afaan Amaariffaatiin. Low flying aircraft aids do not restricted. Kanaaf inni rifatiin jechuudha kun xiyyaarri saffisa xiqqaan deemu naannoo kana jira bakka xiyyaarri ka'uu fi qubatu jechuudha. Kuni open bridge aid kun immoo kallattii dildilli banamu fuuldura kee jira jechuudha. Dildilli banamu fuuldura kee jira kanaaf of eeggadhu banamee dabarta jechuudha. Kun immoo coastside or river kun immoo bakka itti galaanni bishaan garaagaraallee jiru fuuldura kee bishaan galaanni jira speediin baay'isiin seenuu dandeessa jechuu barbaadeetu. Risk of falling rocks dhagaa daddarbataman jechuudha. Dhagaan fofottoqan fuuldura kee jiru. High voltage overhead cable kun immoo keebiliin yookiin immoo annisaan elektirikaan naannoo fuuldura kee jira. Isaan kana of eeggadhu jechuudha. Speed hump kun immoo gufachiisoo saffisa qannasuudhaaf fakkeenya biyya keenya keessatti daandii irratti kan diban yookiin immoo simmintoo hojjetanii daandii irratti dhangalaasanii obstakilii yookiin immoo gufachiisoo warra jedhaman jechuudha. Saffisa keenya nuti xiqqeessinee akka nuti darbinuuf tiraakiidhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. Isaan sun jiru kanaaf saffisa keenya hir'isnee darbuu qabna jechuudha. Uneven road isaan kunis haaluma kanaan daandii wal caccaalaadha jechuudha. Kunis other danger ahead immoo waan sodaachisaan fuuldura yoo jiraate egaa daandii ta'uu danda'a akkasuma immoo konkolaataa walitti bu'ee ta'uu danda'a. Rakkoon uumamee fuuldura jira yoo ta'e mallattoo kana fayyadamu jechuudha. Loose chipping kun immoo chip yookiin immoo chippii garaagaraa yookiin immoo shiboo ciccitaa waan akkasii haasa'uu barbaadeeti fuuldura kee jiru of eeggadhu jechuu barbaadeeti. Sleeping road daandii mucucaataadha jechuudha. Kuni daandii mucucaatudha saffisa hir'isuu qabda. Beware edge way soft kunis daandiidhuma mucucaataadha wal fakkaata. Tram or railway crossing aid kun immoo kallattii baaburri ce'uudha jechuudha. Kallattiin baaburri ce'u fuuldura kee jira jechuudha. Meetira 50 irratti fuuldura kee jira. Tram or train railway crossing right kun immoo kallattii mirgaatiin kallattii mirga keetiin baabura qaxxaamuratu jira jechuudha. Kun immoo kallattii mirgaatiin jechuudha. Kallattii mirgaatii kun railway left kallattii bitaa keenyaatiin baaburri qaxxaamuru jira jechuudha. Kana haasa'uu barbaadeeti. Dabalataan hazard marker kan jedhaman mallattoolee hazardiiti kan dibamanidha. Isaan kun egaa darbanii ni dibamu mallattoowwan daandiirra kaawwamanidha jechuudha. Isaan kun hazard platein kun egaa mallattoo hazardii yookiin immoo mallattoo yeroo balaati jechuudha. Yeroo balaan uumame egaa mallattoowwan kun kaa'amu. Hazard marker kun immoo dibata. Isaan kana egaa sirriitti hubadha. Single keyboard right, multiple keyboard left, T-junction isaan kun mallattoolee maaliiti? Hazard marker jechuudha. Kun yeroo balaan uumame namoonni dibuudhaan daandiirra yookiin kan isaan kaa'anidha jechuudha. Single team railway kun immoo kallattii baaburri irra qaxxaamuru yoo kallattii tokko qofaan ta'edha. Kun immoo kallattii lama yoo ta'e karaa baaburri qaxxaamuru mallattoo garaagaraa fayyadamuudha. Isaan kun mallattoo karaa baaburri qaxxaamuruudha jechuudha. Kanaaf of eeggannoodha jechuudha. Hazard marker isaan kun of eeggannoodha. Kanaafiyyuu kallattii baabura qaxxaamuruu irratti karaa baaburri kallattii lamaan haa ta'u kallattii tokkoon isaan kana dabaafannee of eeggannoon deemuu qabna jechuudha. Kan biraan diagrammatic warning jedha. Mallattoo xiyyaatiinis kanneen kaa'an jiru.
egaa bakka garagaraatti mallattoodhuma garagaraa fayyadamu biyyoonni egaa update gochaa deemu. Fakkeenyaaf isheen kun right lane closer ahead jetti. Kanaafiyyuu gara mirgaatti akka ati gortudha jechuudha kan isheen argisiistu. Additional lane added. Asirratti immoo maaltu ta'e dabalataan karaan tokko dabalameera jechuudha. Bakka kana yeroo geessan kanas fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirratti immoo 5 lanes kun immoo sararoota 5 asitti 2 kan ture tokko ta'e jechuudha. 5 kan ture gara 4tti akka inni xiqqaate argisiisa. Lane uses in controlled tracks not permitted in left lane. Asirratti hin danda'amu jechuudha. Ishii kanarra darbuu hin dandeessu kan jedhu fuuldura kee jira jechuu barbaadeeti. Kun bakka tiraakiin yookiin immoo konkolaataan gurguddaan irra dhaabatudha jechuudha. Lane use control direction restriction. Kanaafiyyuu lane use control direction restriction. Ishiin kun maal ta'e ni dhorkamti jechuudha. Ishiin kun kallattii mirgaa kanarraa qofatti jechuudha. Ishiin kun gara kanattis goruun hin danda'amu jechuudha. Beginning and ending of median. Ishiin kun bakka nutitti daandii abbaa tokko ture iddoo lamatti qoodamtu. Kun immoo daandii abbaa lamaa ture bakka tokkotti iddoo itti deebi'u jechuudha. Kallattii daandii tokkicha irra kallattii lamatu gargaarama jechuudha. Asirratti immoo daandii tokkicha irra kallattii lamaan gargaaramaa turre asitti immoo addaan ba'a jechuudha. Kun jalqabaa fi faayinaalii addaan bahinsaati jechuudha. Okay, joining lane kan jedhudha. Haaluma wal fakkaataadha kunis. Isheen kun kallattii kanaan dhuftee daandii haaraatti karaa isheen seentudha. Isheen kunis akkasuma kallattiitu directioniitu wal gata malee jechuudha. Kun straightiidha, kun gara mirgaatti. Sharp curve lanes kan jedhu jiru. Kunis immoo ofirra deebi'uu kan danda'udha. Bakka kanarratti kun lamaan ni dabarsu, kun immoo of duuba deebisuu danda'a jechuudha. Isaan kana haala garaagaraatiin jiru. Bus or tram route in both directionidha. Bus or tram route in both direction. Kallattii lachanirrayyuu baasii gurguddaan akka jirudha jechuudha. Bus or tram route in single direction. Immoo singilii yookiin immoo kallattii tokko qofa baasiin akka darbudha jechuudha. Kanaaf isaan kana isaan kun mallattoolee baasii jechuudha. Kun kallattii lamaaniin gara mirgaattis gara bitaattis ni darba. Kun immoo gara mirgaa qofatti kan darbudha jechuudha. Isaan kun egaa advance warning sign warra jedhamanidha jechuudha. Mallattoowwan of eeggannoodhaaf kanneen kaa'amanidha jechuudha. Fuuldura keenya kanneen kun jiraachuu isaanii hubanne qormaata keenyaafis immoo sirriitti ilaalaa hubachaa deemnaa jechuudha. Kanaaf gaaffii yaada qabaattan naa barreessaa. Subscribe share gochuu hin dagatina. Anis immoo gaaffii keessan nutti isiniif nan deebisaa jechuudha. Har'aaf nu ga'a. Waan hordofaa turtaniifis galatoomaa jechuun barbaada. Yeroo gaarii.